Biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee imaammataa fi sagantaa mootummaan qulqullina barnootaa fooyyessuuf baase hordofee damee kana cimsuuf hojiilee guguddaa hojjechaa jira. Ta'us garuu sagaleewwanii fi gochoonni jeeqoon naannawa manneen barnootaa jiran tasgabbaa'anii barachuu irratti dhiibbaa isaan irraan gahaa jiraachuu magaalichatti barattoonni manneen barnootaa garaagaraa baratan himaniiru. Kilaasii keessatti gaafan baradhu sagalee gurguddaan nan nagaa. Garuu yeroon baradhu sana sammuun koo waan jejjeeqamuuf bor barannee nuyi nama biyya jijjiiruudhaan nama biyya kanaaf dhaabbatuudha waan ta'eef ijoollee garee waan taaneef kan kunuuf immoo dandeettii guddaa ta'an jiru akka kanatti yoo baran kanaaf mootummaan kana laalee akka kana daandii kanarra waan jiru daandii kanarra sagaleewwan jijjiiran hundumaa akka nuus sirreessu. የመጀመሪያ ጊዜ 9ኛ ክፍል ሲገባ yeroo jalqabaa fi mana barumsaa kanatti kutaa saglaffaa gaafan galmaa'u mana barumsaa irraa dhufe faana garaagarummaa guddaa arge. Sagaleen nama jeequ hedduutu naannawa mana barumsaa kana ture. Amma garuu fooyya'aa jira. Haalli naannoo kee jiru akka ati wanta sanatti madaqxee jiraatu si taasisa. Kana waan ta'eef dhimmoonni kanaan fakkaatan osoo ilaalamaa deemanii gaariidha jedha. Durarraa amma xiqqoo fooyyee qaba jedhee yaada manni barumsaan kuni xinnoo amma fooyyee qaba akka duraarraa. Kan fooyya'uu qabu immoo fiillafiitii kanatti yeroo ba'amu zabiraan hin jiru. Zabiraa makiinaa irra darbu kanarra immoo zabiraan utuu hojjetame gaariidha. Dhiibbaa adda addaa waan ga'uu danda'u fedhee yaada. Akka magaalichaatti dhimmoota keessoo barnootaa jeeqan sirreessuuf jalqabbiin jiru gaarii ta'uu kan himan barsiisonnii fi hoggansi manneen barnootaa magaalichaa dhimmoonni kunneen qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi barattoota amala gaarii qaban qaruu irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu dubbataniiru. Barsiisanillee yeroo kilaasii keessatti barsiisu sagaleewwan adda addaatii galataanan barsiisanirree waan jedhu san barattoota kanaaf ergaa san dabarsuu irratti baay'ee rakkoo waan qabuufu qabxii barattoota lattirree hanqina hedduu qaba waan ta'eefu kana bira immoo haftee barnootarree fuuldura kanatti yeroo baay'ee aygaroonni yeroo buusanii korsiisan barataan akka sa'aatiidhaan mooraa kanan seenne waan godhuufu kun rakkoo dhiibbaa barnoota ijoollee irratti ni qaba jedhee fudhadhaan. Naannoowwan argama manneen barnootaa irratti sagaleewwan jeeqam jedhaman kun dhiibbaa guddaa yookiin immoo olaanaa qabaatu kunis qulqullinni barnootaa akka hin jiraan barataan tasgabbaa'ee akka hin baran barsiisaan illee barnoota bifa qulqullina qabuu fi tasgabbii qabuun akka hin dhiyaatne kana jechuun dhiyeessii barnootaa irratti dhiibbaa guddaa akka qabu beekamaadha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne amma naannoo mana hoteelaa fa'aa mana araada nama qabsiisan mana jimaa fa'aa kun mana shiishaa fa'aa rakkoo fidaa turaniyyuu duraanii amma immoo wanni kun fooyya'aa jira. Hoggantuu itti aantuun biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee aadde Taagaayituu Abbaabuu kurmaana jalqabaa kanatti dhaabbilee naannoo manneen barnootaa jeeqanii fi hojii baruu fi barsiisuu danqan 2000 ol irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhan. Bara 2015 irraa eegallee tokkuma bulchiinsa magaalichaatti qaamolee qooda fudhattoota wajjin karoora waliinii baasnee rakkoo kana adda baasnee erga geessinee booda irratti walii galameetu gara tarkaanfitti akka galamu ta'eera. Hanga ammaa dhimmoota alaa barnoota jeeqan sagaleedhaanis haa ta'u waan adda addaatiin jechuudha. Jeeqan kanarratti naannoo 2000 ol tarkaanfiin fudhatameera jechuudha. Barattoota qaxalee fi naamusa qaban oomishuuf dambii naamusa barattootaa fooyyessuun ittiin hojjechaa jiraachuus aadde Taagaayituun himaniiru. Dambii naamusa barattootaa bara kana bifa haaraa ta'een qopheessineetu sarratti waliigallee gadi buusnee irrattis mari'atamee barataanis maatiinis barsiisaanis hundumtuu hawaasni barnootaa karaa guutuu ta'een dambii kana akka beeku taasisneerra. Isaan keessa dhimmoonni ijoon dhorgaa ta'an dhimmoota suusii fi suusiidhaan wal qabatan kan barataan sa'aatii barnootaa yeroo isaa kabajee manneen barnootaatti argamuu akka qabu. Sa'aatii barnootaa irratti yuunifoormii mana barumsaa uffatee iddoo adda addaatti kan argamu irratti immoo tarkaanfii fudhatamuu akka qabu. Magaalaan Finfinnee qulqullina barnootaa fooyyessuu fi qabxii barattootaa dabaluuf hojiilee garaagaraa hojjechaa jiraachuu ragaan biiroo barnootaa magaalichaa irraa arganne ni mul'isa.